erga meeshaa isaati immoo jechuudha achi jaraa baasnee jennee tasayyuu gammachuu addaatu nutti dhaga'a. Ammas immoo gammachuu addaa keessa jira jechuudha. Maaliif haga fedhaniyyuu yoo humna qabaatan egaa kaleessa hamaan jechuudha. Garee faayoo keessa waraana faayoo keessa namni garaa jabaatu Abdallaa, namni nama daransu Abdallaa ture. Abdallaadhaaf osoo qajeeluma kadhannu osoo hordoftoonni illee jechuudha ajjeesaa jedhanu Abdallaa kana yaa Rabbi nu qajeelchi osoo jennu halkanii guyyaa Rabbiin Abdallaa nu qajeelchi. Abdallaan daandii sirrii qabate erga Abdallaan qajeelee nurraa fagaate faayoon nama akka isaa sanatti isheedhaaf ajajamu dhabde jechuudha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota fuula miidiyaa keenya hundumaa nagaan keenya inni kabajaa fi jaalalaa bakka jirtan maratti isinaa dhaqqabu isiniin jenna. Dhagaan inshallah har'as waan dubbachuu dhufe tokkotu jira. Innis maali? Oduu gammachiisaadhaan kan wal qabatu. Yoo Rabbi jedhee yoo Rabbi milkeessa jechuudha. Guyyaa har'aa kana inshallah Yusufaan gaara keessaa jechuudha faayoo fuudhaniiti kan dhufaa jiranii yoo Rabbi jedhee jechuudha. Amma kana jechuudha kun qopheessinee jechuudha haala gaariidhaan teenyee jara eegaa jirra. Egaan mana sirreessinee waan sirraa qabu hundumayyuu sirreessinee jechuudha mana ho'isnee Yusufaa eegaa jirra jechuudha. Jarri har'a inshallah dhufaa jirra jedhee Yusuf bilbilaan irra deddeebi'ee nutti himee jira. Yoo Rabbi jedhee yeroo gabaabduu booda jechuudha gammachuu keenya ni argitu inshallah. Egaan akkuma beekamu obsi yeroo dheeraa kana qaba. Roorroo kana keessatti jechuudha namoonni hedduun abaluun akkana godhaa ajjeesaa yookaan biyya sanaa ba'aa yookaan maal godhaa jettanii yeroo baay'ee jechuudha irra deddeebitanii nu himaa turtan galatooma. Garuuti jechuudha osoo taatee guyyaa guyyaadhaan ta'u kanatti osoo harkaan laatiin jechuudha osoo harkaan kanneen har'a geenye ammoo kunoo jechuudha inshallah roorroo kana hunduma isaayyuu humna dhabsiisnee osoma nu miidhuu osoma miidhamnu osoma dedhiignu as geenye yoo Rabbi jedhe jechuudha har'a Yusufaan dhufanii manatti galanennaan inshallah isa dhumaati yoo Rabbi nu gargaare isa dhumaati jechuudha. Kana booddee akkuma isinitti himaa turre wantoota barbaadamuu qabu jechuudha. Wantoota sirraachuu qabu hedduullee jechuudha sirreessinee jirra. Akkasumas meeshaalee Yusufaa jechuudha mana jaraa deemnee akka baasne ni beektu. Kana malee jechuudha meeshaa taa baasnee akka gurgurru akkuma inni duraan nuun dubbatee ture jechuudha. Waan baay'ee sirreessinee jirra. Marsaa kana gaaraa gadi deebi'ee jennaan heeriyyaan biyyatti ergaa yoon humna dhabe heeriyyaa qofan illee galchaa yookaan immoo ani hafee booda galullee hagan haala mijeeffadhutti heeriyyaan amma galuu qabde jedhee Yusuf jechuudha. Gaaraa gannu deebisee jechuudha. Asitti dhufnee Suleemanii wajjin waan baay'ee sirreessinee jechuudha. Kanumaan dura iyyuu mana gadhiisnee guutumaa guutuutti gaaratti galuu keenyatti rakkoo nutti fidaa ture jechuudha. Amma garuu nuti waan sirraahuu qabu hunduma isaayyuu meeshaa isa manaa eegnee isammoo jechuudha deebi'uu qabu barbaannee deebisnee akkasitti turre jechuudha. Osoo duraan akkas ta'eeti kanaan dura yoo nuti gaaraa jechuudha wal baafnee gallu mana keessaa meeshaa waan ta'e hundumaayyuu waraanni faayoo gara mana isheetti guure waan baay'ee balleessaa ture. Garuu yeroo ammaa kana immoo osoo wanti tokko nu harkaa nu jalaa hin fuudhamin isa fuudhameyyuu deebisnee galfannee haala kanaan jechuudha amma Yusufaan dhufaa jedhanii yoo Rabbi gargaaree jedhee yeroo gabaabduu booda ni argitu ni dhageessu gammachuu keenya walumaan ibsannaa. Guyyaa har'aa kana jechuudha shaashaa jennee eegaa jirra gammachuudhaanii yoo Rabbi nagaadhaan fidee asiin nu ga'ee jedhe egaa waan jiru hundumayyuu waliin ilaallaa jechuudha. Egaan hordoftoota kabajamtoota keenyaa bakka jirtan maratti irra deddeebinee nagaa keenya isinitti himannee jirra guyyaa mara jechuudha. Akkuma beektan isin malee somaan qabnu warri nu rifattan warri nu dhiphattan hundumti keessanuu gammachuu dhaga'uuf jirtu gammachuu arguuf jirtu inshallah. Rabbiin ammoo walumaan nu haa gammachiisu du'aa nuuf godhaa isiniin jedha. Akkuma beekamu jechuudha Suleeman yeroo ammaa kanatti konkolaataa jaraaf erguu deema jechuudha na bira. Waan hundumaayyuu wal qixxeessinee finnee kaanee jechuudha. Waan sirraatu hedduu sirreessinee finnee kaanee konkolaataa erguu ba'ee jechuudha jaraaf. Egaa yoo Rabbi jedhe yoo Rabbi nagaadhaan jara nuu fide konkolaataan illee jiranii dhaqqaba.
akkuma kanaan dura jechuudha mootoraan meeshaa adda addaa ergaa fi turre san haaluma sana fakkaatee deemee jechuudha konkolaataan achi keessa Yusuf miilli isaa waan miidhameef waan waraanameef jechuudha hin dhukkubaa jira jechuudha miilli isaa dirqamumaan jabaataa jira malee baay'ee tokko dhukkubaa jira kan inni nutti himataa ture jechuudha isinis immoo viidiyoo irratti argitaniitu kanaan egaa inshaallah yoo rabbi jedhee sa'aatii muraasa booda amma gadi deebi'u jechuudha ni dhufuu asitti nuti immoo mana hundumaa sirreessine eegaa jirra faayoon ammoo jechuudha harka duubatti hidhamtee dhufaa jirti jechuudha Yusuf harka boodatti hidhee harka ishee dhufaa jira jechuudha yeroo ammaa kanatti egaa jechuudha obsa yeroo dheeraa kana jalqaba isiniin jedhe akkuma beekamu gaafa jarri Abdallaa fa'aa wajjin nutti roorrisanii gaara sana keessatti nu hidhanii nu gorafanii nu dhiisanii waan baay'ee nu godhanu nu rabbi irratti obsinu osoma miidhamnu jechuudha namatti badii hin dalagnu mana seeriin deemnu rabbiin malee gabbaramaan haqaa hin jiru kan gargaarsifatanis isuma qofa jennee dinne jechuudha mana seerii deemuu dinne gaara sana keessatti namoota hedduudhaan wal dhabnee liinaa fa'aa wajjin akkatti wal lolaa turre argaa turtanii mana seerii deemtee mana seeriitti seeriidhaan Yusuf hin baasa malee jettee liinaan natti kaate ani immoo haasawaa sana fudhachuu didee an yoon humna qabaadhe yoo rabbi na gargaare yoon humna dhabes rabbi na gargaaraan Yusuf inumaan baasa mana seerii garuu deemu jedhan haala kanaan lolaa ture jechuudha akkasitti hakuma fedhe turu jechuudha Yusufiinis seeriin sun hin baasne jechuudha seeriin isheen godhatte sun hin baasne isheenis dhamaatee dadhabdee ijoolleen harkatti miidhamaa dhatte aduu keessa guyyaa meeqa deemtee dadhabdee gad deebite jechuudha sana booda oolleetuma bulleetu gaara sana keessa keriyyaa wajjin hin baasne jechuudha Yusufiin bishaan qulqulluu bishaan quraanaa fi quraanuma rabbii qabannee gaara sana keessaa baasne jechuudha egaa gaara kana keessatti nu baay'ee qalbiin nu facaate baay'ee miidhamne baay'ee tokko dararamne kan kanaan dura jechuudha yoo namoota billaahi fudhattee jedhee faa yookaan Abdallaan faan gurra qabatanii fiigan jechuma kanallee nan dagadhe jechuudha nan dadhabe jechuu maaliif seerii akkanatti nyaadhanii beektu sakaan mataatti na uffisanii sakaan garaatti nyaadhee sakaan ijatti na naqanii rakkoo baay'ee keessan ture jechuudha kanaaf jechaan waan tokkollee jechuudha qara'achuu dadhabee laafee jechuudha namaa gadi ta'e aduu gaara sana keessatti garuu erga Yusuf jechuudha achi keessaa baay'inaan jedheeti achi keessaa erga dhufee galee amma tokko jajjabaadheen jira jechuudha erga meeshaa isaati immoo jechuudha achi jalaa baasnee jennee tasayyuu gammachuu addaatu nutti dhaga'ame ammas immoo gammachuu addaa keessa jira jechuudha maaliifi haga fedhaniyyuu yoo humna qabaatan egaa kaleessa hamaan jechuudha garee faayoo keessa waraana faayoo keessa namni garaa jabaatu Abdallaa namni nama dararsu Abdallaa ture Abdallaadhaaf osoo qajeeluma kadhannu osoo hordoftoonni illee jechuudha ajjeesaa jedhanu Abdallaa kana yaa rabbi nuu qajeelchi osoo jennu halkanii guyyaa rabbiin Abdallaa nuu qajeelchi Abdallaan daandii sirrii qabate erga Abdallaan qajeelee nurraa fagaate faayoon nama akka isaa sanatti isheedhaaf ajajamu dhabde jechuudha erga kanaatii waraanni isees faffaca'ee jira jechuudha amma faayoo haalli isheen keessa jirtu haala duraanii sana miti jechuudha kanaan dura gaafa nuti gaaraa gallu asitti fiigsanii nu qabu asitti dhufanii nu qabu yoo nuti gaara baane gaaratti fiigsanii nu qabu halkaniif guyyaa boqonnaa dhabnee rakkoo hedduu keessa turre jechuudha amma immoo alhamdulillah galanni rabbiin haa ga'u nuti erga dhufne argeenyeeti qara'annee gadi baanee qaraanee ol gallee haala kanaan jechuudha qara'annee rafnee kaanee haala kanaan jiraataa jirra siiriin jara haga yoonaatti dhufe nun dararre jechuudha kanaan ammas immoo yoo rabbi nu gargaare ammas immoo akkuma walii galaatti ishees fuudhanii dhufaa jiru akkuma beekamu gaa amma ishee qofadha kan harka keenya keessa jiru yoo waraana ishee silaa kan dhama'u gaara keessa yoo argate nyaatee yoo dhabe dhiisee gaara keessa kan jiraatu akkasuma immoo jechuudha erga Abdallaa nurraa fagaatee jedheeti tasgabboofnee jirra haga tokko faayoos immoo haala sirra'achuu qabuun jechuudha akkuma Yusuf dubbataa ture haala sirra'achuu qabuun inuma sirroofti garuma tokkotti gorti jechuudha waa lama keessaa tokko yookaan harka Yusufaatti miidhan yookaan immoo qajeeluma rabbiin biraa ta'etu seedhaa dhufee jennaan qajeeltii jechuudha kanaan du'aa nuuf kadhadhaa'ee du'aa keessanii nu bira dhaabbadhaa yeroo gabaabduu keessatti walgeenya asumaan gara biyyaatti akka rabbi nagaadhaan nu galchu du'aa nuuf godhaa isiniin jenna egaan waan biraa waan isinitti himannu hin qabnu yaadaanis nu gargaaraa turtanii humnaanis gama hundaanuu jechuudha nu gargaaraa turtanii
du'aadhaanis nu bira dhaabbataa turtanii mindaa keessan hundumaayyuu rabbiin isiniif haa kaffalu isiniin jenna. Nuti kaffallee fixuu hin dandeenyu. Egaa namoonni nu gargaaran namoonni tumsa nu godhanis biyyoota adda addaatii hedduudha waan ta'eef mindaa isaanii jechuudha Rabbu'aan biratti jannata yoo Rabbi jaraa kenne malee nuti tokko lama jennee kaffaluu waan dandeenyu miti jechuudha. Garuu immoo akka rakkoon kun nu quunnametti yookaan akka rakkoo kana nu dhabne kanatti rabbiin ilmaan keessanillee jechuudha rakkoo akkasiin dhaqqabsiisini maatii keessan firoota keessan hiriyoota keessan hundumaa obboleewwan muslimaa hundumaayyuu rabbiin rakkoo akkasii kana hin dhaqqabsiisinii jedhaati du'aa nuuf godhaan isiniin jedha hordoftoota keenya. Egaa hordoftoota keenya jechuudha inshaallah amma yoo rabbi jedhe anis ta'een waan tokko sisirreessaa jechuudha mana kana keessa wantoota sirraa'achuu qabu jechuudha mana kana ixaana adda addaa naddii wantoota adda addaa jechuudha mana kana keessatti aarsee akka jechuudha jarri yeroo dhufan nagaan tasgabba'anii boqotanu godha jechuudha inshaallah yoo rabbi gargaaree jedhee. Egaa akkuma beekanu gammachuun keenya inni har'aa kun akka cidhaa wayiitti eegaa jirra jechuudha. Gammachuu keenya akka cidhaatti itti qophoofne ibsachuudhaaf jenna jechuudha yeroo jarri dhufan. Kanaani rabbiin nagaadhaan jara asiin nuuf haa ga'u osoo gufuun tokko jaran argin osoo waraanni faayyoo tokkollee jaran argin rabbiin akka nagaadhaan fidee asiin nuuf ga'u du'aa nuuf kadhadhaasiniin jedha. Anilleen taa'u amma wantoota wal qixxaachuu qabuun ka'ee wal qixxeessa nuuf jajjabaadhaa. Kana booda immoo jechuudha Yuusufiin fayyaa guutuu isaa argitanii waan ta'eef isaa fayyaa isaa guutuutti deebi'ee argite waan ta'eef roorroon kunis immoo nurraa dhaabbachuuf jedha waan ta'eef nutis jalaa deemuuf jenna galuuf jenna waan ta'eef du'aa keessan jabeessaatii itti nuuf fufaa isiniin jedha hordoftoota keenya anamma ka'een wantoota wal qixxaachuu qabu wal qixxeessaa isiniin jedha nagaan nu tura.